ألا جذباء إيرديوسا ربي سن الرحاقب آمين جاء ربي سن الرحاقب مالي في جتيجة شون قسني نور ألا جذباء تشوني تتأيفين بين تانا ماملي أجويتو قادا إيفين أقري إسي مني إسي ترطراء goojoo isii yoo seente funyaan qabattu namichi yoo hiriyaa isaatii wajjin dhufe itti qaanfatu jaartiitii jechuu itti qaanfatu yaanni isii bukoo gisee inni dhufe qanyisu gaadaa isii yoo laalte dubartii qanxuu maaliin beeytani beeyta dubartii bareedduu gisee hundi urgooytu mana isii yoo dheeyte manni isii urgaawaa xiqqoo qabdu qoxxobdee guduunfitee gaadaa isii bareechiti gizee hunda silaa agarte namni ollaatu ni gaabbaaf isiin tun maal harkatti maal qabdi diila kana hunda jaan maal isiin xiqquma qabdi sanarraa guduunfitee jabeessitee keesha isii gaabanaa isii gadi hin baaftu gaabanaa jaarsa isii gadi hin baaftu gizee hunda isiin qibaatii dibatteetuma fuula isii kana bareeddee uffattee gabbaati gizee mana isii dheeyte manni isii urgaa ilmoo yoo qabaatti ilmoon isii uffattee bareedde warrummaan akkasaniitu hin jiru maaliif qabeenya qabaattee osoo hin ta'in xiqqoo qabdu san guduunfitee jaarsa isii surprise gooti jireenya inni unkaan kabira jiru kun biraa deemuu miti ka'alaatu yaa rabbii jaartii akka warra abaluu sannaa kan gizee waan takka agarte maashaa allah gizee jaarsi isii dhufee rakkootti arra yoo dhabne boru arkanna abshir habiibii jettuun yoo arraan tan agartee waan takka mana keessa rakkoon takka jiraatte marii akka haadhaatti itti mari'atu isiin haadha ilmaan isaatiisi haadha jaarsa isiitiisi dubartiin gaariin haadhaas hiriyaas sinigale jaartiis waa hunda jechuu dhiira dayyuusni gizee hunda isa masaasaa isa feessa masaasaa xuuxoo ni beekta xuuxoo gizee hunda xuuxootti kan isa feessa maal jeenni woy bor wakkana tahee bor jireenya kiyya ana akkana tahee mana ulfinaatiif mana guddinaa akkatti ijaaran hin beeku jaartii akkatti horatan hin beeku jazbaa addunyaa tanarratti ilmi namaa wanni dhalatuuf maaliif haadhaa fi abbaa keetirraa dhalatta ni guddatta eega guddatte hoo ni laffaata gizee laffaate mana ulfinaa mana guddinaa jaarrachuuf namni laffaa ilmi dhiiraa tokko haadha mana isaa boonsee bareechee aboo jaartii abaluun arkine bareedina isiidha mana isaan arkine ilmaan isaan arkine inni boorkoo ta'ee yoo inni karaarra deemee caccabaa tokko bar isa kanammoo akkana laalimmeeti jaartii isaan agarree waan isiin fakkaattu bismillah maashaa allah tabaarakallah ilmoo isaan arkine ilmaan isaa waan fakkaatan bismillah maashaa allah wallaahi laaziim kuni nugusaa bar akkasuma jaartii isaa biratti nugusa hiriyaa isaa bira nugusa dubbiin isaa yoo dubbatamte fudhatama qabdi siigale haan hoo dayyuusticha inni gizee hunda beebiidha jaartii akkatti qabatan hin beeku ilmaan dhalee guddisuu hin beeku mana qabachuu hin beeku hiriyaa isaatii keessatti uffatamaadha gabbahee uuda namaa dhaabbachuu hin danda'u dubbatee amansiisuu hin danda'u siigale namni tokko ha biyya bulchu jaartii yoo qabaate malee biyya bulchuu hin danda'u ilmi namaa tokko maaliif nama mana isaa bulchuu dandeettu biyya bulcha namni mana bulchuu hin dandeenye biyyaa miti qabalee takkallee bulchuu hin danda'u siigale saniifuu jireenya jiraatan kana keessatti yaa rabbii keessa dhiira dayyuusaa fi dhalaa jazbaa narraa qabii jedhanii rabbitti magaffatan shayxaana yaa rabbi hulaa firraatti gad cufan yaa rabbi kii narraa qabi jedhanii wanti irraa maganfatan kana